Yoo yaashama akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Koyyoo Miidiyaa. Kabajamtoota keenya qophiin keenya har'aa jala bultii ayyaana Irreecha magaalaa Finfinnee taatii hanga dhumaatti waliin turan affeerraa keenya. Akamin sidisa dare malo iradaka Maskali wakuma dare malo birra Abba gubatu fo dare malo birra Irreechaa fi Finfinnee. Irreechii fi Finfinneen erga gargar bahanii jaarraa tokkoo fi walakkaa booda mootummaa jijjiiramaa Dr. Abiy Ahmed fi hooggantoota Oromoon magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti walitti deebi'uu danda'anii jiru. Uummanni Oromoo jaarraa tokkoo fi walakkaaf kan Finfinnee irraa akka adda bahu isa godhan hedduu ta'anis isaan keessaa akka ijootti kaasuu yoo barbaanne inni ijoo fi inni guddaan sababa mootummoota Itoophiyaa bulchaa turan sababa mootummoota abbaa irreetiin ta'uu kan wal nama gaafachiisu miti. Uummanni Oromoo akka diinaatti kan ilaalamu wanti isa godhe sabaa fi sablammoota biroorraa addatti yakka addaa dalagee osoo hin taane heddummina isaa fi aadaa fi sirna ittiin bulmaata mataa isaa qabaachuudha. Uummanni Oromoo sirna ittiin bulmaata mataa isaa sirna gadaa qabaachuun kun immoo mootummoota abbaa irreef mijatoo hin turre. Sababiin isaa sodaa aangoo nu harkaa fudhatu jedhu waan qabaniif uummata Oromoo Baaleenis ta'ee Booleen uummata Oromoo qe'ee abbaa isaanii Finfinnee irraa fageessuun hojii isaanii isa guddaa fi isa hangafa ture. Kana qofaa osoo hin taane uummanni Oromoo akka seenaa fi aadaa isaa gatuuf jaarraa tokkoo fi walakkaa kana guutuu wanti uummata kanarratti hin taane hin turre. Haa ta'utii garuu uummanni jabaan kun aadaa isaa osoo addaan hin ciccitiin ilmaa fi intalatti wareegee lafeetti cabee dhiigni itti dhangala'ee guyyaa har'aan ga'achuu danda'eera. Osoo mootummaan Dr. Abiy aangootti hin dhufin dura Oromoon magaalaa Finfinnee akka biyya isaatti kan ilaalu osoo hin taane akka biyya lammaffaa isaatti ilaalaa ture. Amma garuu erga abbichuun gara aangootti dhufee as Finfinnee fi uummanni Oromoo foolii Oromummaa sisiphisuu eegalanii jijjiiramni hedduun galmaa'anii. Oromoon aadaa fi duudhaa isaa isa ganamaa magaalaa Finfinnee irraa qabu akka deeffatuuf hojiiwwan hedduun hojjetamani. Manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti bakka maraa fi bakka ijoo hanga nama jechisiisutti heddumminaan saaqamani. Qeerroo fi qarreen Oromoo kan duraan afaan hin beekne dubbachuuf cinqaman afaan jaraa caccabsaa dubbatan amma garuu uffata aadaa isaaniin faayyamanii afaan isaaniin kolfaa taphachaa magaalaa Finfinnee keessa shaashaa yeroo jechaa oolan agarra. Inni kun immoo uummata kanaaf gammachuu fi abdii guddaadha. Barataan duraan dirqamee afaan dhaloota isaa dhiisee afaan Oromaa baratu yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee keessatti afaan abbaa fi haadha isaan barachaa alaabaa kabajaa afaan isaan faarsee buusee baasaa jiru arguu caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Isa kanaaf immoo uummanni keenya hamma feenes wal xiqqeessuu jaalannus gahee leencummaa kan taphate Dr. Abiy fi waahillan isaa akka ta'e haqa wal nama gaafachiisu miti. Irreechi jaarraa tokkoo fi walakkaaf Finfinnee irraa fagaate kunoo yeroo ammaa kana magaalaa Finfinnee keessatti kabajuuf qeerroo fi qarreen keenya shushurrisaa jiru. Dargaggoonni keenya gola Oromiyaa arfan irraayyuu kan dhufu irreechuma kabajuuf ture. Bara kana garuu wanti adda isa godhu qeerroo fi qarreen keenya jala bultii irreechaaf shamarran keenya kabaja ayyaana qaammee yookiin ingicaa irraa eegalanii qeerroon keenya immoo kabaja ayyaana goobee yookiin iyyoolee kabajuuf hundumtuu uffata aadaa naannoo isaan faayyamee yeroo itti jala bultii ayyaana kanaa miidhagsuuf torbee lama irraa eegalanii Finfinnee foolii Oromummaa itti urgeessan argaa jirra. Aadaan Oromoo waan bade Oromatti fakkaatee waan hedduu odeessaa turan. Kuni garuu hin kaamame malee akka hin banne agarsiisa. Qeerroo fi qarreen keenya magaalaa Finfinnee keessatti agarsiisan irraa hubatamuun ni danda'ama. Warreen uummata Oromoo balleessina yookiin gadi qabna jedhanii yaadaan ammaan booda hin jiru.
Qeerroon keenya yeroo ammaa kana akkas jechuun jala bultii ayyaanichaa ho'isuuf dhiichisaa jiran. Shaggar yaa walakkaa lafaa eenyuun tuqaa meena marsaa rafaa. Naalee kottu yaa naalee kormaa abbaa warraa koggoreen darbaa naalee masqalan sirbaa naalee eenyuun jibbaa jechuun aadaa fi duudhaa isaa quuqama isaa isa duraa ifaan ifatti dhiichisaa ittiin sirbaa firattis diinattis agarsiisaa jira. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee fi Dr. Abiyyi seenaa addaan bahuu hin dandeenyedha. Kanaaf uummanni Oromoo ilma isaa isa aadaa bade dachee isaa handhuura Finfinneetti deebiseef waliin dhaabbatee diina biyyarraa qolachuu qabaan aansa keenya. Akkuma ilkaan hidhii malee hin bareenne uummanni Oromoos mootummaa isaa malee mootummaanis uummata isaa malee hin bareedu. Kanaaf nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabnaa sirba jedhu sirbaa jijjiiramoota eegalaman kana galmaan ga'uu qabnaan aansa keenya guyyaa har'aati. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa hanga qophii biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaan aansa keenya.